Anacha sinjara jira kale galgala aswana asli sinjara jira koi. Ya? Sena. 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 Sena na gefad me wan kale galgala sinjara me asi jira mo. Sena koi wan kale galgala grupi ke sa dubbanne as wal drama jira. Ma bottasi asli yo taate walina soine grupi ke sa mal siboti. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wallahi dugada. Ustaz dhaggeeffadha kaleessa asli grupi goone ifille grupi goone dhaggeeffadha. Waliin dubbannee asliillee waan kana dubbatee waliin haasoynee deemne jechuudha. Anachees dhufee galgala waanaan jedhee jedhe. Maaltu mee boo'icha fidere? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Maaltu boo'icha fide mucayyoo? Mucayyoo ta'uu baddu astaghfirullah ittiin boo'ini. Dhaggeeffadha ustaaz gara tokkoon mucattiitu gara tokkoon. Dhaggeeffadha. As qoosaa miti dhugaa rabbi sumayyaa dhaggeeffadhu kalee jechaadha keessa waliin haasoynee waa mara guruppii goonee isin banee isin garsiisuu danda'a iskiriinsuut goonee qabna waan haasoyne jechuudha. Waliin haasoynee asliillee waan jedhe waan kana akkanatti ta'u dhaabbadhu rakkoon qabu wal bira jirraa. Minaamin jedheen tasgabbeessineetuma jechuudha biraa deemne waan nama immoo fidee isii boochisa maa inni. Seena. Mau kerabat grupin kot grupin anda walinya Sena lagi fadu asir rabai itu mucayo asir rabai itu grupin dana afina grupin tidebi asli lempin naik baresine Revi lewan na barresi erge jirade kana wanu Fid. Inna lillahi. Na barre kama ini na barre si erge mo si ergine. Na fid. Ani barre kama. Ina wan jeren takkan abu homan jenne ni. Lage fadu homan jenne ni. Yo tahu di Jakarta temiti. Yo tahu di de bilbile amma si lage su dan ba tu an jenne. Abar se yo tahu di de na tu kuda na biro bole na konga bo. Gara kide Dageta kiya rus ni gara gute dageta kamal kingi jala barra kiya rus ni gara gute sihi maliki ke sitti maliki ke amra ke fadu jamila kille himedu hingere wonni sibochi sumayni jamila le video fayde gruppi ma sibochi zame wana mabochi kama ayes man fida fida akunu osman inchatti safida ani yohani kabajani sikala tujuraba Sena lagi fadu mali wanda tokko kabajara suuta dubbatu wayya jarjara wanda ta'u jiru sigale suuta ammoo waan jiru hundayyuu dubbanne kalee akka namaa guruppii asraa irraa kaafne waliin haasoyne maaltu si boochisa fideeme hayyaan naan jedhe qabaa jette natti himte waan sanatti hin gaafadha namari agamsitti ture jedhiin agamsitti ture agati gangalchuu jalqabe jedhiin yoomirraa si qabate jaalalli kun. Amata tokko nagaye amata tokko deemee kuno kaayiroo dhuftanaan jedhee jette dhugatti kaayiroo dhuftanaan jedhee achiin gaafa mucaan du'eeti ani narraa galee jette kaleessa. Abarzo. Kena. Walii kaayiroo dhufte jedheeni ergasiillee jette ergasiillee namni dhumaa jira maal gootaa dhuftaa namni du'u jira maal gootaa dhuftaa. Maali jedhe dhugaa rabbi mucayyoon dhugaa jirti keessaa waliin haasofneeti bara. Egaa sirgoomee abartoo gochaa dhageetta ana nama hin qoostanaan jedhe rabbitti dhiifadhe nama sagaleetti yoo waraabellee rabbitti dhiifadhe nama piraankinaan jedhe nama akka fatiyaa amma ina dhagee oromoo teennarra dhageeffatuma awwanni waggaa tokko guutuu callisee afaan qabadde afaan kiyyatti dhuqqee haadhiitani keessumaan tasgabbii fudhadhe jedhee callisee fi Duri sitti ma amma yoo namni asii gabbeetiin hin jedhe fatiyaa mujaahiddu duraan asirraa booya miti har'a seenaa falmataatti asirraa booya jedhanii borga nama viidiyoo kee bakka hundaan gahan jechuudha. Abbaan gahee haa gahu ani isinii wajjin taphatutti jiru.
أنا والله سأل ما كانت سكينة فورتني جسمي لا كده لا لا سينا Maaliif? لا إن برباد لا أنجرا لا سينا أنا جيفد سينا لا إله إلا الله أستغفر الله سينا أستغفر الله جل توي بدو الشيطان كان أوفر توي بد وفجأة كبيران تسمبويو واسكت أبوك سفاتك كمان لا إله إلا أستاذة السلام عليكم أستاذة أنا جيفد وأنا كان أستاذة ديسا دوغار بالشيطان ونكني ونكو الشيطان أستاذة وأنا كان ديسا أستاذة دوغار دوغار لا ما جال اللي وانا من قوني كابو ولا أستاذ وانا من قوني كابو كم يفجع ستين أستاذ beta karu badu farda إيه دبادو مه وفجع ستين ما جتو ani wan de ma ruku mangawo live ra tore yo itergi la kabde na ne chiboda isi wana yetin na refa e chidi bi chefe do fe malta de se na ماتي يا دال سبتاع malta de أكايا malta مالتي نجيفدو إلى نجيفدو ولينا سينة ولينا سكاني تكرر نجيفدو gawo kairo ko tu jirani tore chiboda لا motu غروبي غوني ولينا سوينة أصلي كله كرر وا ود ولين دو بني سيغله كلس نجايا ما سيغله كي Ewan waliin dubbatan usmii eegalchi seenaa yoo ergatee raate usmii harkisiini Hin miidhamta qawallee. dhageeffadhu seenaa ilaa seenaa na dhageeffadhu kinoo abaaboo darbaa jiraate harkisii yoo dandeeche seenaa waan kana sooshaal miidiyaa irraa dhaabi kaleessa waliin haasoyne aslii guruppii nu gootee wajji dubbannee akka namaa waliin haasoyne waan kana jamiilallee fidiiti dhageessisi mucayyoo tana akkana miidhamuurra onneen isii socho'aa jirti jennee akka nama tokko waliin haasoyne waan waliin haasoyne fiddee sooshaal miidiyaa irrattis hin dubbatini asliis keessaa waliin haasa'aa jirta dhiisi waan kana dhaabi mucayyoo dhaabi waan kana yoo dhaabdee ati lafa gabbuuftee keessaan dubbanne wayyaati dhiisa nutti kolfisiisina yaati nutti kolfisiisina reediyaa qalbii keenya dhageeffadhu mee yaata akkasitti hima reedii aadama ol harkisi yoo jala jiraate reedii aadama harkisi dhageeffadhu la kaleessa akka namaa wajji dubbanne kaleessa akka namaa wajji haasofne guruppii gootee haasofne waa'ee kana tartiibaan suutu jettee dhayxaasi nama ergatu jiru ergatu hin jirre argu reedii aadama harkisi dhageeffadhu la waliin dubbannee waa hunda kaleessa waliin haasofne achi as wanni dhufee asliin siin jedhe maalinni maa wanna jettee asirratti illee dhaabi waan kana lafa gadi buusime keessatti deebifnaati miseenjara keessa deebifna dhiisi waa'ee kana dhiisi seenaa natti hin jedhe seenaa akkas gabba jaalalli waan nama hin goone qabu dhugaadha dhiisis dhugaadha dhageeffadhu dhugaadhaati dhiisis dhugaadha jaalalli waan nama hin goone sin qabdu garuu waa'ee kana maa lafa gadi hin buufne obboleetti kiyya maqaanum balleessina yaatti hin boo'ina tuundeen gadda akkasi kaatee itti dhayxee jedhan maa akkana dhufeetan si yaa rabbii kiyya yaa rabbii jaalalli kila onnee akkamiin akkana si godha ta'usi kana kana dhufaa jiru maa inni jiru subhaanallah Sena, please, dhaabi onnee of hin kutin yaaki mucayyo onneetti miidhama taa'e onne si miidhama mucayyo taa'e dhaabi waa'ee kana lafatti gadi buusi waa'ee kana lafatti gadi deebisi. Ya Rabbi kiyya. Ready. Abo medi fi boche firra abastu boyun furmata abar. Afarsa. Ramne dhugaa rabbi dayan onne qabdu dhugaa rabbi. Dame ka boy jitti garu. Akka saayinsiitti boyichi kuni beektaa yoo guddate malee yookaan wallah miseenjaraan natti man dhugaa rabbi miseenjaraan bilbilanii natti manii akkana mucayyooni ijoolleen jechuudha. Boyuun furmaata laalla dhukkubaa miti miidhaa miti yoo guddate malee
Yoo baay'ate malee yoo bochee rakkoo miti namni keessa qabuutu miidhaa namarra fida. Amma haa bochu garuu ammoo waan ati jechaa jirtu dhageenye. Sigalee waan isin jette hin dhageenye amma nuti waan isin jettu dhaga'uu feena goota koo. Ati miira keessaa bahi tasgabbeessuuf yaalii godhaa jirtaa dhugaa waan gaarii goote. Garuu amma isin maal jennuun jetti mee dura amma isa dhaggeeffachuu wal dirra seenaa nuti dubbaddu ishii gidee fudhatte boo'insa keenya. Itti dubbaddu seenaa yaani miiti qabadha. Eremme ani haadhufu baga dhuftee eriidiyatillee ana haadhufu baga dhuftee akkuma isin dhuftanii akka asillee na dhufu please asinillee naa fida. Ani wanni takkitti wanni jedhuu barbaade warra zala teettanii piraankiidha jetta warra zala teettanillee boo'e jettanii maal jette Oromoon ogguma himaayitu jazaan mana namaatu hin gala jechuudha. Ani asirraa waan nyaadhu dhabee nyaata na gargaaraa hin jenne waan dhugu dhabee dhugaatii na gargaaraa hin jenne kiraa manaa na gargaaraa hin jenne nama jaaladhee jaalalan na qabee asli waggaa tokko guutuu wajjin haasa'e amala isaattu natti tola haala isaattu natti tola deemsa isaattu natti tola kaarruu isaa tana yoo laalu jechuudha asli wallahi onneen tiyyatuun akka waan bakka lamatti addaan na cittuuti jechuudha. Akkuma isaan miseenjara illee na dubbise imo illee na dubbise tiktok illee na deebise wal jaalanne naaf inni jecha takkitti irratti wal dhabne jecha takkitti isaan dhufee isinirratti akka waadaa naa galu yoo inni dhufeetiin qabeenya qabdullee maqaa kiyyaratti garagalchi yookaan akkaawuntii kiyyaratti illee garagalchi jedhe ani waan qabu hundaa waan biyya arabaa waggaa dheertuu taa'ee dalage hundaa akkaawuntii isaatti irratti garagalchaaf yoo inni waan naaf taatu sooshaal miidiyaa kanarratti akkuma baatee dubbatte naaf ta'e jedhe ani fuuldura keessan nama 1,100 jira miti waadaa ani naan jedhe fuuldura keessanitti guutaaf jechuudha. Kajedhu ani rammee kanuma waan biraa hin jedhu ani. Galatoomii anaa fi reediin saayiba isaati akkasuma nama 1,600 ragaadha. Asilii asirrallee finnee amma dubbisuu baannu garuu biyya tokko jirraa qaamaan wal bira jirraa. Ammallee deemnee miilaa walitti dhufnee wal arguu dandeenya kana gaafachuu dandeenya. Si godhuu dandeenya garuu ati nama nurratti quufu jechuun waan nuti isin jennu nama fudhatu moo akkami mee dura? Hin fudhadha waan isinaan jettan hin fudhadha. Okay, obbo Reediin neetworkiin isaa diimaa agarsiisaa jira. Neetworkiin kan gisee siiseen dubbadhu waan jettu jedhi. Ammoo dubbiin silaayis gaa jaalaltii uumama maaliif jaalattee namni siin jiru sifu fayyaan qabu yookaan jaalalan beeku. Nuti maaliif jaalatti isin hin jennu garuu boo'ii hanga rabbi sii laaffisee ammoo hedduun boo'in ishee. Rammee fooloo na deebisa ayyee keessa waan inni naan barreesseef waan inni naan jedhe sitti erga jechuudha. Ani dhugaa rabbii ani addunyaa kanarratti nama jaaladhu takkaaf yoo du'e nama jaaladhu takkaaf yoo jiraadhe ani kana gammachiisu isaan jechuudha. Ani aslii guyya takkitti argee kaarroo isaa san dhungadhee afaan isaa san dhungadhee yookaan uffata takka isaan wajjin uffadhee ciisee yoo du'ellee ani ittiin gaabbu jechuudha. Namni piraankiidha jettanii ani nama fooloo barbaadu miti. Ani nama giiftii barbaadu miti. Ani nama asirratti ajandaa barbaadu miti. Ani obsee akka intala arsiititti intalti arsii kabajaa qabdi. Deemtu bareeddi, dubbattu bareeddi, teettu bareeddi. Jechaaf of qaqqabee waggaa tokko guutuu wajjin haasa'e. Yoo namni azala dhuftanii amma reefaalaa taatan isin haa galu dubbiin an dubbatutti jiru. Ani awwala birriitti yabaasee kaayiroo dhaquuf qophirra jira. Kaayiroo isa bira dhaquuf qophirra jira. Osomaan akkasi qophirra jiru iddoo mucaan gadda kichuu cite sun du'e jechuudha. Akka inni du'e san anillee yoo dhaqe xiyya sanumaan wanni achitti argadhu hin jiru jecha duubatti deebi'e. Amma eega sanirraa duubatti deebi'ee kalellee wajjin haasa'ee. Arrallee wajjin haasa'ee arra asirree wajjin haasa'ee waa takkitti qofa naa waadaa seenuu dide waa takkitti san akka waadaa naa seensiftan san barbaadaan waa takkitti san waadaa naa seensisa jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Tamaam Hussein baga nagaan dhufte anaa fi tamaamilleen asli wajjin biyya takka jirra arrallee feene waliin qabamuu dandeenya amma sa'a 3 booda jechuudha. Akkasii tamaam. Akkasii. Amma waliin qabnaa warra sababa keetitti an duraan ganda isaanii san dhaquu yaadan qabu arraba qamaatiin simbira tamaam sigalee. Rakkoon qabu garuu waan akka seenaan amma akka jedhaa jirtutti aslii waa'ee duratti walii galleerra garuu immoo waa tokko irratti walii galuu dhabnee jettu waan takkatti irratti walii galuu dhaban sun isa san waa ibsitu akka booda dubbiin haaraa asliin maal barbaadu
Koy تمام afarsa koy. تمام إلا وانا سان Farsa كيسة koy Afarsa koy. koy deebisa after بالله to عليك after. Afarsa koy. dhugaadha وانا Afarsa سان koy. كيسة Infidadha deebisa jedhan dubbatani. Mee koy afarsa. Afarsa koy. Waan isiin jette amma booda rammeelleen dhufe rammeen duraan ganda kenna kan dhufuun dhufe jedhe isiidhaaf jedhee dubbii jajjaba dubbii obboleettii xiyyaati jedheera. Rammeen booda dhufe asliitti dhaqnee waan jiruun gaafanna. Wanni takkattiin isii irratti waliigaluu dhaabsummaa inni reediin jala jiraasi seenaan nu haa himtu san. Seenaa nu himi. waan kana tamaamanii badiif osoo hin jenne osoo keessatti deebifattanii wayyu Koy afarsa isii moo keessatti isa isin jaalate asli. laaboo asirratti sooshaal miidiyaan kun fayyaa iddaan qabu asirratti wanta yoo akkana jettee Afarsa maal? Awwaala takka saala fixadhee sirra beemi takka saala fixadhee bu'eemi yoona sagaleen xiyya bakka sagaltami sagalee cicciranii ittiin jiranii ani ka barbaadu waan takkittiin irratti naa walii galuu dinne sanii yoo inni as dhufee waan san irratti ammallee walii hin gallu jedhe waan san isinii dubbadha aslii naa fida jaalalaaf kabajaan isin eeggadha wallaahi jechuun beektanii mirabbiin foon kee kuteetiin hin jismi lafee naa taru jechuudha miti yoo aslii halkan edanaa kana wanna qunnamsiiftanii waan takkitti isin irratti waliin galle borganama seenaa falmataa Saudi Arabiyaa keessatti duuta janaasa isii argitanii asirra teettanii Oromoonni akkuma narra taa'ee bookaan akkasin naa boochan jechuudha. Kijibaaf olii boonya malee dhugaaf olii boonya. Anamma asli itti dawwaleera beektaa seenaa aslii bilbilee fiira aslii bilbilee fiira garuu asliin bakka mucaa dheengadda ajjifamee sana achitti biraa dhufe irreeftan waliin turre an xiqqoo dadhabee biraa deemee inni achitti mucaa sana akkamitti akka bakka du'aa'ee jira akkamitti waan sirraa'uu qabu siree sana ka'ee koreen hundaa'ee inni koree san keessa jira anis waliin turre dadhabee biraa gale ganama ba'e waan ta'eef inni amma dhufuu hin danda'u garuu ati reeferammee yeroo si gaafatu waan isin naan jettaniin fudhadhaa isin irratti hin quufa itteerta asliin hiriyyaa kenna waan takkatti jettu sana osoo nutti himtee waan irratti wal dhabdan booda asitti nutti himtee booda immoo nuti keessan gaafannee akkasitti finnee irra gaarii yaada amma dhufuu hin danda'u. Keessan gaa dhagayi tamaam sitti amma sa'a kana yoo dhufne illee asliin halkan qixxeen dhufaa miti ani sa'a ammaa kana viidiyoo banee osoo isinitti agarsiise wallaahi billaahi dalagaa dhaabeetiniin kushiinaa keessaa bahee gidaara kushiinaa jala taa'ee haasuu jira jechuudha ani nama dalagatu shaqaaladha nama kompiitara dalaguu miti nama mana arabaa dalagu jechuudha. Sa'aatiin dhufutti jawaala shaanarra kaadhee yoo barbaadeetiniin nam tokko maal jedha amma gowwaan waan takka fudhamne jedhu dabbaa hin qabdu amala hin qabdu mataa hin qabdu yoo barbaadan dhaabbata kiyyaa fi isin agarsiisa sagalee xiyyan dhageettanii miti yoo barbaadan dhaabbata kiyya uffadhee akka intala namaatitti bareedee isin agarsiisa jechuudha kasan isin agarsiisu immoo isin nan jaalanne kana jaalate asliidha ani aslii jaaladhe aslillaa jaalalti na qabdi aslii dura duuti na hafuutu warri waa takkeessa waa namaa barreessitan warri gaafii tokko sirraa qaba gaafii sirraa qaba seenaa nuun garsiisanii gaafii sirraa qaba aslilleen si jala hiira jechuudha. Asli walii galle waa takkitti san irratti walii galuu dhabne waa takkitti sun maalinni tan booda isiniif himu yoo inni waan sanan malleen ta'u jedhe an san booda isinii himee wallaan asiniin alatti jiraachuu hin danda'u du'ee qabrii laadiina bofaa fi jawwee wajjin jiraadha na awwaalanii. Ma addunyaa irratti nama jaaladhu eegan argatin maaliif jiraadha maali sababbiin an jiraadhuuf maali sababbiin an shaqaalaa shiinti beetii arabaa dhiqee jiraadhuuf maali goon maa inni naaf hima namni jaalala beetani naaf hima. Warna irratti qaqqabdanii maali jettamee ramme daqiiqa warna irra qaqqabdanii seenaa jaalalti asirraa qabde jaalala beeytani sira akkasiin irratti qaqqabdanii nan barreessinaan fedhuwan wallaahi jaalala qabe seenaa furmaata godhaafii jirra jechuudha. Innaa warri kaayiroo jiru furmaata godhaafii jira warra kaayiroo dhageeffadhaa. Innaa dubbadhu ramme sorry. Duraan dura jaalala ni beekna seenaa jaalala garuu atiin nu caalaa beeka maaliif ni beektaa namni jaalalaaf hin wareegamin namni ulee jaalalaatiin hin tumamin jaalala hin beeku sigalee ati amma ogeettii jaalalaas hin jenna sigalee namni jaalalaaf jecha wareegama guddaa kana kaffalu nama dhugaati jechuudha jaalala dhugaatiitu akkana nama hiqqachiisu beektaa gaafa boochuu boo'insi kun walii lama. Ati reefu immoo boo'insa nagaa boo'aan turres baay'ee wayyaa zaanaan na cinaa jira sagalee wayii isin jeeqan beeku. Michoon boo'uu bira kuttee ni hiqqifatti la hiq jettee wanni tana caala jaalala dhugaati. Kanaafuu akkuma isin jenne ati boo'insa kee fixadhu boo'in furmaata ammoo boo'insa hin guddisini
أنا في تمام لا رامي بود لقى تاسيا فانت سكبا انا كوي بوين سجتامي انا لكده دنا كان اصلي فيديو نسبه كارو ساتن يو لالين يو سغلي سان دغين والله افجس الروي انت دنتا تغروي متنا وني سنجرا تفتا كان بربادوان ani asirratti takka bahee dubbadhee miti takka maqaa inumaa nyaara haadadhee bahee miti jaalalaaf dubbadhee miti akka isin biraanke jettan warri biraanke jettan deemaati biraanke akkoo teessan gaafadha akkoo teessanii gaafadha haasaa afaanii nan baasinaan sinii galee ani isin agarsiisa wajjin akka intala arsiititti arsii keessallee akka intala diidaatitti jechuudha dhala waan jettarraa deebitu miti dhala qurraashi akkasisanii miti qurraashiiwwan sinii himee jira. Seena miila keessaa biyya fi uummanni koomantii maal? Seena. Naafi tamam bodaas dhiyoo jakka wal agarru ballama seennee jirra atis waan nuti jenne nin fudhadhaa nun jettee waada seenteemi. Sa'aatii meeqarratti fiddan? Amma nuti ganaa gaanu bira amma ganaa shaayiidhaa namni ganaa sa'aata nama sadaqaa jiraarra nama du'e yeroo qofa qabdaame har'an tana du'aayiidhaa. Du'aayii kana amma gazee shaayii booda nama nyaachisa. Dhagayramme ani wajji dhufuudha eega karoora achi kaafadhe alhamdulillah mucaan eega dadduesun wallahi qalbii namaa cabsaa biyyatti deemanii miti jechaafi malee wallahi billahi nu walachi dhufoodha jechuudha. Sababa sani malee inshallah. Kanaafi yaa har'aati du'aayii kana wajjin biidii ta'uu dandeenya garuu wal arkuun keenya aslii wajjin dirqama ani reefu himeen ture safaraan hangaluu fi safara isaan gala waladda ni beeka tamaam garuu si jecha deemuun qaba dhaquun qaba asii wajji wal arkuun qaba garuu sa'a ammas himuu hin danda'u sa'a 5 sa'a 3 sa'a 2 jechuu hin danda'u. Anillee yeroo san dalagaa geeffadhee akka ajaa'ibaatitti uf tottolchee zanaa jedhee isin eega qalbii xiyya tasgabbii turee jechuudha. Allah ina ulaaleke rabbi waan ati yaadde galmaan siif haa ga'u ani dubbii tiyya xumuradhee isin biraa deema dhagaya warri as jalaa deemtanii piraankii maarree jettan rabbi ulee jaalalaatiin isin haa garafu yoo isin hin jee isin hin abaarre. Ulee jaalalaati miti du'anii qabrii isin haa awwaalan jedhiin ulee jaalalaa maaliin garafanii jaalala maal beekame kun akkuma nyaatee ol rabbi ol ofee keessaa ofetti deemu jira ulee jaalalaa maaliin garafa maaliif beeka waa jaalala. Jaalalan beekan. Jaalalan beekani yaa silaa jaalala beekani asii wareen tuulanii like rabbi si haa gargaaru jabaadhu mana namaan jaalatu galee seenaa usnee galchi namni wanni namaan jiru yaa rabbi si haa gargaaru jabaadhu mana namni namaan jaa malee waan nama kana jiru hin beeytu atis waan boru rabbi irra si dhaabu hin beeytu naman ajaa'ibina namatti uffatina namatti hin koflina rabbi si haa yoo dandeesse gargaari yoo dadhabde immoo rabbi si haa gargaaru jeeni bira kotti. Akkasii amala akkasii qabaadha. Seena follow si deebiseen jira. Inshallah jabaadhu ishee waan yaaddanii harkatta. Ayyee rammee kiyya inshallah si jaaladha si kabaja jaalala oromummaa tamaamatillee akkasuma. Qalbii akkana gaddeebisu nu jiraadhu waan rakkadhee ni jiraayyuu bar waan dadhabeetu mas keessaa jira. Galatoomii akka bitanii nuti amma anaaf rammeen akka koree tokkotti dirqama waan kana irratti hojjenna. Waan isin jechuu barbaada ulfaadhuuti dubbii immoo dubbii ijoolleen godhin akka namaatitti dubbii kana fuute akka formaata godhamu jettiin immoo waan taphaa miti argaa jirta namni haasaa taphaaf haasa waan akkanatti immoo akkanatti hin hirqifatu akka dubbii taphaa gootee jala deemteetti hin hirkiteetti jawaal xifatteen tar. Akka fiddanii mucaaf mucatti wal qunnamsiisan hin jedhamu. La eegarammee fa'aa bira geettee jaalafni eegarammee fa'aa bira geetteen dhageenya kaanullee maca qafan. Rammeen abbaa jaalalaatti hin beeka waan hundaa. Bichaanii miti nama 1,900 irra waa jettanii. Abbaa jaalalaatti. Dubbii sana immoo dubbii dhiiraatu waan taateef. Eegalee. Akka wanti goota yeroodhaan argitanii itti fiddanii mucaa fi mucatti wal qunnamsiisan. Ani aslii dawwalee fi ture baran aslii reef gastii seenee gana darbite malee kama dhugaa aslii dawwalee fi ture iyyuu. Akkuma isin jedhanii bakka du'aa sanii waa sirreessu jira achiira amma dhufuu hin danda'u naan jedhee sila ammayyuu hin fedna ture. Kanaaf amma immoo akkuma rammeen jedhee sa'aatiin. Natiida hirribni dafii natti kottu waddooyte jiruun nyaatu hin dhugu garaa dadhabe meenaatti weddiisi yanni na gubee. Arbi kiyya arbi. Haati tiyya kabajaa qabdu intala gosa kabajaa diida'an keessaa dhaladhe yoo na baruu barbaaddan. Ani jaalalti eega asirra sooshaal miidiyaatti ol bahanii nama jaaladhe irraa na qabdu jechuun badii taate ani arra dhagee jaalala jechuun ana biratti wallaahi billaahi bakka guddaa nama jaalatanii qabu bakka nama saniif ruuyi tiyyeen baase jechuudha. Oh my god.
Seenaa Khalifa Dr. Khalifaan baay'isee itti kalaa keessan mee isa Khalifa asli sidii fi Mee Kamal ni deebisaa dhiiroo Kamal nama guddaa maaliif baastan rabbi jaati. yaa baabure waa suutumani Ani baafne wallaan baafne Kamal bargarantaanatti nama fudhata. Kamal siigalee jaalalaa jechuun nama miniingilasii jaalalaan beeynetu waa'ee akkasii qaaqa jechaadha. Siigalee jaalala jechuun abbaa beeku biratti ulfaataadha. Siigalee ani saniif Kamalati waa'ee jaalalaa kun beeku jaalala jechuun hedduu ulfaataa waan ta'eef naan itti dubbadhe. Siigalee inni kilooroksii dhugu akkamittiin tara dubartiitiin kilooroksii dhugu jedha. Ande Kamali qallada okay qaldiin akkana mana matooraatitti hafeen dalagu qaldiin jaalala irratti waan fedhaniin qoosan jaalalaan qoosuun I don't know garuu nama kenna kana akka yaadu dhugaarratti haizesh seena abshir Seenaa tamma suuta tasgabbaa'e Khalifa ati gara asi keessanii tasgabbeessitii isillee fuudhi. Ammoo Asillee fidee akka tolu godhaa. seenaa waan inni si gorsuu jiraate asirratti waan keessaanaa soinee fi maaliin fide waan akkasiitiin fide waan akka waan dila sanaa saawudiisi. Maaliif jaalalli namaa waan akkanatti nama haasawanii irratti waan ta'eef kabaja waan hojii warra wal dhabdan sanillee guyyaa keessaa sirraa'uu faatu malaa waan san dhiisii waan jiru hin dubbanna amma waan isaa dubbachuu dhiisuu waan biraa ta'uu danda'a. Akka jaalalli isaa si Ani dhagee Dr. Khalifa ani si kabaja wallahi si kabaja mana kiyyan dhuftu si kabaja mana namaatitti si arga si jaaladha. Wannoo si seensisee faga takka namarra yaada qabdaaf si seensise keessa waliigaluu dadhabne keessa waa takkitti sanirratti yoo isinirratti asii waliigaleetini waan ati waan an barbaade naa ta'e jedhe ani lubbuu xiyye tana maa inni isaa ammaa kana baasinaan hin jedhin hin baasa duniyaa waggaa haga dheertuu biyyaan baatan dalagadhe kana akkaawuntii keerratti naqimaa naan hin jenne hin naqaaf waan barbaade naa gaafatu fidaadii akka inni qofti naa waadaa galu naa gaafadha. Nafida. Esa di wannan ita ya farma masa da ita bai garo ne mai da wannan da ne ati abshir imbohin jedhi furmaannin dhufaa furmaannin argama isatti bilbilaatini yaama namni Dr. Khalifa isa itti bilbilee furmaata jiru ammuma tana tasgabbaa'e ati seenaa. ati tasgabbaa'e miira keessan galini jecha namallee ilaalin jecha namaa ilaalin itti suuta tasgabbaa'e namni amma wallahi mee suuraa keessan natti ergan asirra qaa asli an duraan beeka suuraa kana fana suuraa kana fannatti erganii irma osoo shinnaa nyaatu osoo akkas ta'e jedhan hin beeka an aslii duraan beeka aslii duraan jaaladhaan aslii har'aa miti kan isa jaaladhe. awwaliin ol galchimee jaalalti yoo nama qabdi jechuun namni kolfoo hin jiru dhugaa rabbi nama kenna taate malee osoo biyya faranjii kana taate namatti kolfuun jaalalti nama sararraayyuu nama qabaa sararraayyuu nama qabaa sinii gala namatti kolfuun badaadha dhugaan noobreedha kuni. Mee koojina wanti kun baasta kutandaa waan ta'eef itti koojinaan tasgabbiidhaan gaafadhaame. Ilalaan jaalalti wanta feetirraa si qabdu bireetti biyya garuu kolfuu nama arrabsuu maali barbaachisa namni tokko nama jaaladha jechuun noobreedha. Yaa rabbii yoo. Dhugaa rabbi namni marabsanii jira kanatti nama marabsaa jirtan si argina. Amma isin warra tira teettan maan naa godhuu taa'ettan maan naa godhuu jirtan mee natti hima. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yatti wannan jedhu asliin dhufee osoo beellama ittiin kennin sa'aatii ammaa kan aslii fidanii waan jedhe siinaa jedhu dhugaa jirtu lafaa kaa'u. Male imboina Aizosh galate mute rakad boy mute rakad boy enna warri ijoolleen ajjala deemtanii kolfitan hushaadhan nama waa'ee jaalalaan beeynetu yugon shari'aan afura jennu kudhanuu haa qabaatu waa'ee jaalalaa isa beeyti hushaadhan sun akkanaa kolfis
Kamal Abdallah amma jecha kanarraa eegamu Kamal Abdallah. Eegarsi kakkamu kilooreksii dhugi jechuun maal jechuudha? Kamal Abdallah wallahi Kamal dhageeffadhu anaaf Kamal Abdallah magaalaa takka akka saree faranjiite haadha godhee mormu magaalaa keessaan isa deemu akka saree faranjii sanitti Kamal Abdallah waa'ee jaalalaa maaliif Mirga isaati miti mirga isaati. Akkamitti mirga isaati? akkamitti mirga Inni ilmoon qabu. Kilooreksiitti nama ilmoon qabu. No. Inni ilmoon qabu. Ilma dhiiraati. Adeena gayyaa tuffata wajjifan ishiin baasii godhachuu waan ta'eef بس دبتين أنا واتك ولا بابور ولا شيء أما يسين لقى ربي نسين كبه والله ربي نسين كبه نماني متي أما يسين لقى ما فينا دبتو والله قبوسان قال لك أبري تكتسين جبت وياك يا رب وياك أبري سين ما تعلي ساعة تعلي ساعة ما تقدر سيادة سوقتو كذا هنا ولا نقف يوتو كذا قدر سيادة warina kolfitan jechuudha warri natti kolfitan wallahi billahi guyyaa qiyama guyyaa laadii isin kaansan rabbiin gaafii isin laaffisin isin taajabeessu jechuudha warri biraan kee jettanillee warri jaalala hin beekne jechuudha yoo dhugaadhaan jaalalti. Isi ati hin bu'in seenaan no namni qallitti hin jiru kama dhugamaa irraa marree no qalliin gara biraatii fi qalliin jaalala irratti ulfaataadha. Qallitti hin jiru akka mataa kiyyaatitti kama dhugaati jechaadha sii galee. Inde siif jennee barka maalii jaalannu sagaleen kiyya hin jiru? In jiraattuuf nu qaldii miti jechaadha sii galee namni waa'ee jaalalaa beeku si jammar jaalalaan iyyuu hin qoosu jechaadha. Anaaf kamaal fakkeenyaaf hiriyyaadhaa nama akka malee jaaladhu sababa jecha inni jedheef jecha kinu amma isaan wal dhabaatiin hin jirre jaalala irratti qaldiin hin jiru jechaadha. Ani jaalala irratti qoosaa namni beeku hin beeku siiras ka dhugaa yoo dhugaan dubbadhu jettan. Sigale kanafi ati sena abshir Sumaya si cinaa jira.